godina Bunnoo Beddellee aanaa Daabawaannaa keessatti poolisii Oromiyaa maqaa farri peelolaan waamamaniin namni tokko ajjeefamuun namoonni lama hidhamuunis dhaga'ame. Jaalaa Caaluu Roobaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessa. Sabni dheebuu nagaan qe'ee isaarra jiraachuu baroota dheeraaf hawwee dhabe uummanni Oromoo bulchiinsa diimokiraatawaa ta'e argachuuf jecha laafinoota sirni abbaa irree bulchiinsa sirnichaa irratti qabu hubachuun jaarmiyaa waraanaa fi kanneen biroon qindaa'uun falmii adeemsisuu kan eegalee bubbuleera. Diddaa kolonii eegalee wareegama qaalii kaffalaa kan as ga'e hawaasni kun yeroo ammaa kanas dargaggoonnii fi jaarroleen Oromoo murna Oromoo daguuguudhaaf ba'ee jiru bilisiqinnaa irratti la jajjabaa geggeessaa jiru. Kanumaan wal qabatees bilisiqinnaan sochii waraana bilisummaa Oromootti danqaa uumuuf jecha maqaa sakattaa WBO'n yeroo socho'utti hawaasa nagaa irratti ajjeechaa saamichaa fi hidhaa geggeessuu jabeessuun godina Bunnoo Beddellee ona Daabawaannaa ganda ifa baascoree iddoo addaa garee baachoo jedhamutti jaarsa biyyaa tokko ajjeesuun namoota lama qabanii deemuun himame. Waxabajii 16/2024 kan bari'u halkan naannoo toora sa'a 7tti waraanni maqaa humna riphee lolaan of waaman jaarsa biyyaa maqaan isaanii obbo Suleemaan Hasan jedhaman ajjeesuun namoota maqaan isaanii Adam Jibriilii fi Riyaad Sheek Qaasim jedhaman ammoo qabanii gara Tuulamaatti geessuun himameera. Lukkeeleen PPD gamuu Impaayeretti jibban hawaasa nagaatti fuula deeffachuun ajjeesuu, saamuu fi hidhuun cinatti qabeenya hawaasaa barbadeessaa akka jiranis jiraattonni dabaluun ONM'tti himaniiru. Lolaa hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoon kaaba Oromiyaa aanaa Jiillee Dumuggaa keessatti uummata nagaa irratti bananiin namoonni lama yoo ajjeefaman 11 madaa'uun dhaga'ame. Jaalguyyoo Jaarsoo dabalata qaba. Hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa murna bilisiqinnaan tumsamanii meeshaalee gargaraa dhachiifamuun eenyummaa Oromoota walloo dhabamsiisuuf duguuggaa sanyii waggoota hedduuf irra baranii jiraniin lubbuun namoota hedduu aalsuu kaneessaan darbuuf manneen irra gubachuu qe'ee irra buqqa'uuf qabeenyi isaanii socho'uu danda'an fa'aame kan socho'uu hin dandeenye gubachuun hawaasni Oromoo gidira argaa jiraachuun beekaman. Haaluma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Jiillee Dumuggaa ganduwaasiin qulqulliif ganduwaachuu keessa waxabajjii 15/2024 lolli hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoo sa'aatii 8 hanga sa'aatii 12 uummata nagaa irra taasisaa turaniin namoonni lama yoo ajjeefamanii 11 ammoo madaa'uu jiraataan gandichaa tokko dabaluun irraatti biyyoolessa Oromiyaatti namoota hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoo kanaan ajjeefaman kunneenis maqaan isaanii Ahimad Heedar jiraata ganduwaasiin qulqullii, Ahimad Abdallaa Ganbaalchii kan ta'e yoo ajjeefamanii warroonni madaan ammoo Muuhee Maariyyo, Muuhee Ahmaduu Buttaa, Ahimad Muhammad Heedar, Ahimad Saanii, Aliyyi Muhammad Muusaa, Aliyyi Umar, Diidoo Abdallaa, Muuhee Diimaa, Aliyyi Saaliyye, Muhammad Diimaa Famadooyya kanneen jedhaman madaanii jiraachuu dabaluun dubbata. Murni gabroonfataan bilisiqinnaa yeroo hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa isaanii dhachiifaman ajjeecha madoof saamicha hawaasa nagaarra raawwatan akka biyya bulchuuf furmaatitti gochuu osoo jiru faalla isaa akka uummanni Oromoo waliif hin birman gochuuf bakka Jaawwa jedhamu raayyaatti simpaariitiif milishoota isaanii baay'inaan buusuun hawaasni kun yeroo waliif birmatu qabeenyi warra Amaaraa oobruuf man dabalatee Jaawwa bir jiru ni saamamaaf jala gubatu waan ta'e humni waraana achi barbaachisu jechuun magaalota Kursee, Jaffaroobi, Cirrattiif Kamiseerra humni waraana guddaa Jaawwaa buusanii qabeenyi warra Amaaraa eegsisaa jiran dabaluun dubbatan. Guyyuun kaleessa waxabajjii 16/2024 kanas hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoo kun humna namaaf meeshaalee gurguddaa konkolaataa faanii duul guddaa uummaticha banuuf kallattii hundaan qophii jabaa jiraachuu jiraattonni kan himan yoo ta'u haalli yeroo ammaa uummanni sun keessa jiru akka ayyaatessa ta'uu namoonni 11 gaafa waxabajjii 16/2024 madaan kaan keessa namoonni muraasni qofni kan yaala argatan malee hundi isaanii yaala argachuuf haalli isaanii mijataa akka hin taane itti dabaluun irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Godina Lixarargee aanota hedduu keessatti kaabinoonni aanichaa uummata walga'ii jechuun yoo rakkisan hidhaanis jabaatee itti fufe. Jaalmoo Sabaa dabalata qaba. Yeroo itti uummanni Oromoo waan isa miidhuu fi hin miine adda baasee bare keessatti murni bilxiginnaa sadarkaa gubbaarra jiran kaabinoota sadarkaa gadii jiran dirqama itti laachuun gochoota waraana bilisummaa Oromoo hin ibsineen uummatatti akka hadheessaniif yeroo hedduu bakkeewwan baay'eetti akka waan waraana bilisummaa Oromoo ololli cabsuutti yeroo uummata ittiin burjaajessan agarra. Akka waan uummanni Oromoo waa'ee waraana bilisummaa Oromoo hin beekne fakkeessuun namoota dirqamaan diraamaa isaanii shiraa fi dabaan guutame sanaan fudhachiisuuf yeroo yaalantu mul'ata. Akka jiraatan godina Lixa Harargee aanaa Odaa Bultum walga'ii isaanii irratti hirmaate tokko yaada isaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf himetti uummata aanichaa dirqama walga'ii erga baasaniin booda waraana bilisummaa Oromoo naannoo kana dhufee waan jiruuf dirqama ofii keessanii baatanii sakatta'uu qabdu jechuun dirqama itti kennuu dubbate. Itti dabaluunis namoonni dirqama kana hin fudhanne ilaalcha isaanii qabdu waan ta'eef tarkaanfii calqabaa kan keessan ta'a jechuun sodaa
ofii isaaniif qaban gara uummataatti garagalchuun isin ajjeefne jedhanii doorsisa raawwachaa turanis jedhan. Oduu hidhaa wal qabatuun ammoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggaraa jirtu jedhuun namoota hedduu aanaalee godinichaa garaa keessaa hidhanii hiraarsaa akka jiranis ibsan. Aliyyii Kadir kan jedhamu jiraataa aanaa Ciroo yoo ta'u gaafa waxabajjii 14 bara 2024 loltoota sirnichaan qabamuun hanga ammaatti waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jechuun namoota lakkoofsi isaanii hedduu ta'e waliin hidhamee rakkachaa akka jiru dubbatu. Namoonni fayyaalessi siyaasa keessaa harka hin qabne lakkoofsaan 100 ol ta'an mana hidhaa magaalaa Ciroo keessatti hidhamanii akka jiranii fi hidhamtoota keessaa ammoo maallaqa humnaa olii gaafachuun daldala isaanis akkuma itti fufanitti jirus jedhaniiru. Godina Jimmaatti sodaa waraanni bilisummaa Oromoo caasaa isaa babal'ifataa jira jedhuun waltajjii yeroo yerootti uummata teessisaa jiraachuun beekame. Jaalkennaa sabaa waan qindeeffate qabam. Biltsiginnaan sochii gootichi waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa guutuutti taasisaa jiru yaaddoo itti uumuun sodaa diddaan siyaasaa bifa haaraan hawaasa Oromoo hirmaachisee Oromiyaa keessatti deemaa jiru kun barcuma aangoo kiyyaaf dhiibbaa qaba jedhee uummata afaan qabachiisuuf dararaa jabeessee jira. Sababoota waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun hacuucaa haaraa nama beekamaa fi kabajamaa hidhuu ajjeesuu imaammata cunqursaa haaraa guyyuu qabatee kan as ba'u sirna biltsiginnaa guyyoota lamaan darban godina Jimmaatti waltajjii lukkiilee isaa teessisaa tureen sochiin waraana bilisummaa Oromoo magaalaa kana keessatti babal'achaa jira jechuun namoota haaraa hordofuun akka hiisisan murtoo dabarsanii turan. Doorsisaa fi dararaa qabatanii gara uummataattis gadi ba'uun waraana bilisummaa Oromoo isintu ijaaree jira qabeenyaan deeggaraa jirtu kanaaf xiyyeeffannoon uummata mana hidhaatti guuruu qabna jechuunis haal duree xumuranii jiraachuu dubbatu. Godinuma Jimmaa aanaa Shabbee Somboottis torban darbe caasan PP hawaasa qonnaan bulaa horii isaa gabaa baafate irratti goolii kaasuun miidhaa qaamaaf namoota akka saaxilan himameera. Sababni wal dhabdee isaanis hawaasni bakka loon gabaa baasee gurguratutti loon tokkotti qarshii 500 fi hoolotaa fi re'ootatti qarshii 300 kaffaluu qabduun erga dirqisiisanis akka ta'e jiraattonni ONM itti himaniiru. Gama biraatiin ammoo PP'n akka magaalaa Jimmaa fi aanaalee godina Jimmaatti nama fuula haaraatu seenee jira jechuun naannoo mana sabboontotaatti shakkii qabaniin guyyaa fi halkan qaama tikaa basaastota milishaa fi poolisiin eegumsa sochii namootaa taasisaa akka jiranis himameera. Garuu keenya biyya alaatii argannetti yeroo dabarru pirezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zelenskin yoo Raashiyaan Yuukireen keessaa baate mariin nagaa irra ni jalqabaa jedhani. Dabalata isaaf jaalboodee addunyaa. Moskoon naannoo Yuukireen hunda keessaa yoo baate Kiiv har'a Raashiyaa waliin marii nagaa ni geggeessiti jedhan pirezidaantiin biyyattii Vilaadimir Zelenskin garuu xumura walgahii nagaa Switzerlanditti geggeeffame irratti haasawaa taasisaniin pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutin waraana kana akka hin xumurre ibsuun karaa waraanaatiinis ta'e dippiloomaasiitiin karaa dandeenyu kamiinuu dhaabuun dirqama ta'uu ibsaniiru. Waraana kana injifachuuf gargaarsi biyyoota dhiyaa gaa akka hin turre itti dabaluun yaa'in kun garuu deeggarsi diladdunyaa Yuukireeniif laafaa akka hin jirre agarsiiseera. Walgahiin kun biyyoonni kudhanootaan lakkaaman tokkummaa naannoo Yuukireeniif waadaa galuun xumurame. Haa ta'u malee Indiyaa, Afrikaa Kibbaa fi Saawudii dabalatee biyyoonni hedduun irratti hirmaatan hin mallatteessine. Walgahii kana irratti biyyoonnii fi dhaabbileen idil-addunyaa 90 ol hirmaataniiru. Sanadni dhumaa kun warshaa niwukileeraa Zaapooriiziyaa kan yeroo ammaa Raashiyaan qabamte irratti to'annoo Yuukireenitti akka deebi'u gaafatee jira. Hidhamtoota hunda akka wal jijjiiranii fi daa'imman Raashiyaan butaman akka deebi'an gaafateera. Mata dureewwan baay'ee falmisiisaa ta'an kan akka sadarkaa lafa Raashiyaa jala jiru boodaaf kan hafu ta'a jedhan jechuun BBC'n gabaaseera.